Nagaan siifaa ta'u yaa mucaa namaa maaliifin kophaa teessitiin gaddita maalin rakkinni kee kadhata kiyya Waaqayyo naaf dhaga'uu dide gaaffii kiyya yeroo dheeraas naaf deebisuu dide kanaafan isatti gungumaa jira kanaafan ofittis gaddaatiin jira kadhata kiyya dhaga'amuu dide kanaafidha. Hin dogongorin yaa mucaa namaa Waaqayyo kadhata namaa hin dhagaa Waaqayyo gaaffii namaas hin deebisa kadhanni keetis kan dhaga'amuu dideef gaaffiin keetis inni deebi'uu dideef ijaa cubbuu keetitiif ijaa jallina keetitiif malee Waaqayyo gaaffii namaaf hin deebisa Waaqayyo kadhata namaas hin dhagaa jalqaba irratti maal akka Waaqayyoon gaafachaa jirtuu fi maal akka Waaqayyoon kadhachaa jirtu adda baafadhuutii beeki lammaffaa immoo of qulqulleessi ani cubbuu hin qabu hin jedhin namni foonii kamiyyuu cubbamaa waan ta'eefiyyuu jalqaba yaada garaa keetii geeddaradhu adeemsa kee sirreeffadhu yaada keetis sirreeffadhu kanaafiyyuu rakkinni kan jiru Waaqayyo bira utuu hin taane si bira waan ta'eefiyyuu gaafaati karaa kee sirreeffattee yaada garaa keetis geeddarattee gara Waaqayyootti deebitee laphee qullaadhaan Waaqayyoon kadhatte gaafsan gaaffiin kee siif hin deebi'a kadhanni keetis siif hin dhaga'ama yaa mucaa namaa isa kanan si hubachiisa jedhee tananii nagaan addaan hin jenne wal guurratee mana keetti taanamuu nagaan naa turi chaawo.